Bara ol kaafamuu Itoophiyaa luba bal'ina saarkaa boqonnaa 2. Ergaa Waaqayyoo mul'ataan kenne. Yaa Waaqayyoo ati maal jetta? Baroota keessatti Waaqayyo waa'ee saba isaa waan yaada isaa keessa jiruu fi gara fuulduraatti waan ta'u dursee dubbachaa akka ture bara hedduutu yaadatama. Yaa namaa maal argitaa jedhee gaafadhee akkan ture Waaqayyo immoo yaa Waaqayyoo ati maal jettaa jedhee gaafachuu barbaadeen jira. Deebiin Waaqayyoos bara ol kaafamuu kan jedhudha. Barri ol kaafamuu eenyuuf gaaffii jedhuufis abbaan koo deebii kenneera. Bara ol kaafamuu Itoophiyaaf jechootaaf galee baay'ee dhageettiitiin mi'aawu. Yaa namana waa'ee Itoophiyaa ilaalchaati qaba dura deebi'ee kanan si gaafachaa tureef mul'ata boqonnaa kana keessatti barreeffameef akka ati of qopheessuuf Waaqayyo saba isaa jajjabeessuuf gara abbaa mul'atichaa akka dhufee hubannaa siif haa ta'u. Lubni bal'inaa sadarkaa mul'atichaa otoo hin argin dura waa'ee biyya keenyaa yeroo dheeraaf kadhachaa akka turan naaf ibsuun kan isaan waan ta'e hunda tokko tokkoon naaf ibsuu eegalan. Bu'aan kadhannaa yeroo dheeraa sun maal ture? Waaqayyos maal jedhe? Saba isaa irraa maaltu barbaadama? Gaaffilee jedhaniif ibsa luba bal'inaa itti jiru keessatti deebii ni argattu. Isaanis akkas jedhu. Waa'een biyya koo kan natti dhagahamuu eegale yeroo ijoollummaa kootii kaaseetu. Dacheen irratti dhaladhe Oromiyaa irraa bara dheeraaf isa ture hacuuccaa bittootaa argineerra. Hacuuccaa fi dhiibbaa ani keessa kootii suuta ifa ba'aa dhufuun isaanitti beekama. Uummata Oromoo irratti inni mul'atu gidirfamuun baay'ee na aarse. Jechuun waa'ee saba Oromoo roorroo isaan keessa bulinatti himuun yommuu eegalan waa'een saba Oromoo inni isaanitti dhagahamaa ture dhumni isaa maal ta'a laata? Gidirfamuu saba Oromoo qofaa irra moo saba biroos irra jira? Gaaffilee jedhaniif lubichi yommuu deebisan dhiibbaan saba Oromoo irra jiru warra kaan irraa waan jiru natti hin fakkaatu ture. Haa ta'u malee yeroo adda addaa kutaalee Itoophiyaa yeroon ilaalu rakkoon keenya kan biyyaalessaa ta'uu isaan bare. Ka'umsi rakkoo kanaas dursitoota biyyattii bulchan irraa akka ta'een hubadhe. Sirna bittaa mootummaa Haayile Sillaasee muraasa ta'uu isaa beeka. Sirna kooministii Dargiis aarsaan kaffalee argeera. Balaa guddaa fi qiyaama waggaa 17 barri isaa raawwatee bulchiinsa Aduwaawwii Dargii irraa kan wayyu yoo ta'es miidhaan inni Oromiyaa irraan ga'e deddeebi'ee haqa mul'atedha. Kanaafuu miidhaan waliigalaa saba Oromoos ta'ee saboota Itoophiyaaf sababa kan ta'an gaggeessitoota ishee ta'uun ifaadha. Haaluma kanaan yeroo ammaa sadarkaa mootummaatti bulchiinsi gaariin waan hin jirreef haaromsi tajaajila siivilii yookaan siivil sarv riifoorm gaggeeffamaa akka jiru beekamaadha. Jechuun haqa keessa isaanii deddeebi'uu ibsu. Lubni bal'inaan akkamitti waa'ee Itoophiyaa kadhachuu akka eegalan haala itti fufee jiruun seenessu. Dursee akkuma sitti ibsee saba Oromoof Waaqayyo duratti ciniinfataan ture. Sana booda Waaqayyo waa'ee guutummaa Itoophiyaa akkan ilaaluuf haala biyyattii hunda akkan kadhadhu na taasise. Waa'ee gadadamtuu biyya koo Itoophiyaa kadhachuun eegale. Naannolee Itoophiyaa hunda naannee ilaale. Hiyyummaan, wallaalummaan, beelli hundumaa bira jira. Hundumaas hubaas jira. Waa'ee guutummaa Itoophiyaa utuun kadhadhuu utuun yaadaan buusee baasuu lakkoofsa Itoophiyaa bara 1994 ga'e. Barri kun yeroo ani Awurooppaa fi Ameerikaa bal'inaan daawwadhee fi biyya Itoophiyaa gadhiisee deemuuf murteesse ture. Garuu Waaqayyo yaada koo jijjiiree biyyoota guddatan yommuu argu waa'ee biyya koo keessa kootti finiina dhufe. Ardii Awurooppaa biyya Jarman kutaa Hermansberg keessatti halkan keessa sa'a 9tti kadhachaa utuun jiru Waaqayyo yeroo addaa naaf kenne. Waa'ee Itoophiyaaf kadhannaan koo cimee maassanuu koo ittiin fufe. Sana booda Waaqayyoon gaaffii gaafachuun eegale. Gaaffiin koos maaliif jecha jedhuun hidhamee ture. Maaliif kun, maaliif sun, maaliif? Hojii isa durii yaadannoo seenaaf argine malee har'a maaliif hin fooyyofnu? Daldalaan maaliif booddeetti hafne? Waa'ee qilleensa biyyoota biroorraa baay'ee gaariidha. Maarree maaliif fayyinni nuuf hin taane? Bonaaf gannaa arfaasaaf birraa halkaniif guyyaa qilleensa nu hojjechiisuu danda'u keessa jiraannee maaliif halkaniif guyyaa warra rafan taane? Maaliif sammuu keenya dhibaa'ummaan qabame? Maaliif gammachuu xiqqoon qabamne? Gaaffilee jedhuun Waaqayyoon ammas gaafachuu ittiin fufe. Gaaffii mimmaaniin marfamee biyya Jarman keessatti Waaqayyoof dhiyeessuu ittiin fufe. Lubni bal'inaan
isa hundaa danda'u elchaadaa isa ta'e waaqayyoofan dhiyeessee jedhan sagalee mararoo aarii makaan hudhame. Biyya Awurooppaa kan ilaalan gaaffii hedduun waa'ee biyya isaanii gara waaqayyootti kan iyyan lubichatti maaltu itti dhaga'ame. Finfinnee irra taa'anii halkan Jarmanitti dabarsan yaadachaa deebii kennuu itti hufan. Wanti itti dhaga'ame biyya koof maal gochuu akkaan irra jiru ture. Nama tokko waanan ta'eef yoon gorses waanan dhimma baasu miti. Yoon barsiisee kaarikulamii yookaan qabiyyee barnoota alaa ba'uu hin danda'u. Kanaafuu balbala tajaajila wangeelaan itti hufuun akkaan irra jiru hubadha. Baroota dheeraaf tajaajila wangeelaa irra kan turan lubni bal'inaan biyyoota hedduu arganiiru. Biyyi miilli isaanii ga'e hundatti misraachoo wangeelaa himaniiru. Fedha waaqayyoo ta'ee Afrikaa gartokkee, Eshiyaa gartokkee, biyyoota Awurooppaa gara caaluu, Ameerikaa kaabaa, Kaanadaa, Awustiraaliyaa akkasumas biyyoota bishaan jidduu keessa haaya'iin daawwataniiru. Yeroo biyyoota hedduu kana daawwatan aadaa hojii kiristaanotaa ilaaluun isaanii waan hin hafneef waa'ee aadaa kiristaanotaa biyya keenyaa ilaalcha qaban akkasitti ibsu. Wanti bareechinaaf gale tokko irra jireessa yookaan irra caalaa kiristaanotaa yommuu jedhamnu dhibaa'otaa taa'uu keenya, dhibaa'ummaa keenya yommuun yaadu ijoolleen keenya maal nurraa dhaalu jedheen of gaafadha. Barachuu dhabuu keenyaa, hiyyummaa keenyaa, dhibaa'ummaa keenyaa, waldhabiinsa gaaffileen jedhan keessa koo deddeebi'u. Uummattoonni biyyoota baay'ee siyaasaan, dinagdeen, hawaasummaan, teekinooloojiin, qorannoo saayinsii addaan fagaatanii caalaatti beekumsa yommuu hedduu fagaachuu isaanii maal arguu namni biyya koo keessumattuu kiristaana maaltu tuqe? Maaliif namni jijjiirama fiduu dhibe jedheen yaada. Gabaabaadhumatti anaaf akka galetti baay'een keenya dhibooftuudha jedheen yaada. Kana yommuun jedhu namoonni colleen tattaaffatan hin jiran jechuu koo miti. Jiru garuu muraasa. Baroota heddoof hojii wangeelaa irratti bobba'uun isaanii gooftaa irratti amantii qaban jabaa taasiseera. Wantoonni dukkanaa'anis abdii godhachuun kan ta'u akka jiru hubataniiru. Fiigicha jiru ilaanii tarkaanfii fi darbee qo'atanii waaqayyoo Itoophiyaaf ergaa utuu hin kennin dura bor biyyattiin maal akka fakkaachuuf jirtu utuu hin agarsiisin dura waa'ee Itoophiyaa maal abdattanii turtan? Gaaffii jedhu akkas jedhuun deebisu. Gaafficha kallattiin utuu hin deebisin waan tokkoon biyya koo Itoophiyaa keessatti turtii koo hanga yoonaatti hanga hin danda'ameera. Amma natti kennames barsiiseera. Kanas yommuun jedhu wanta narraa eegamu hundaa guutummaa guutuutti baheera jechuu miti. Sababiin isaa yeroo ani waan natti kenname hin raawwatin hafee waan jiruuf warra rafan argee yeroon rafee tureera. Ta'us rafee nafne dhibaa'ummaa irraa of eeguufis baay'ee dhameera. Ol kaafamuuttis gadi qabamuuttis waan tokko abdii godhachaan ture. Waaqayyoo gowwaa ogeessa waa'ee namaa hin baafne kan baasu dadhabaa jabaa akka godhu waa'ee biyya koo yommuu yaadu, waa'ee biyya koo yommuu irra deddeebi'ee yaadu abdii godhachaa kanan ture dhugaa kana ture. Yaada kanaan ture gowwaan ogeessaa nama waa'ee hin baafne kan waa'ee baasuu wallaalaan beekaa dadhabaan jabaa abdii ta'uu danda'uun fuula gooftaatti kadhannaan dhiyaachuun amaleeffannaa koo ture. Baroota murtaa'aniifis imimmaan koo uummata koof dhangala'ee jireenya hafuuraa irra darbee jireenyi koo lubbuu koo baay'ee na yaachise. Yeroo tokko Itoophiyaa dachee jedhamtu irra abaarsa maaliitu jira jechaan ture. Biyya gaarii qilleensa dansaa lafa taa'uu qabna. Maarree maaliif geggeessitoota gaggaarii dhabne? Waldaa kiristaanaa keessatti obboloonni gaariin maaliif dhabaman? Hanga yoomiitti liqeeffanna? Hanga yoomiitti deegaa ta'uun sablammootaa afaan yookaan luqoota 85 ol ta'an utuu qabnu daandii wayyuu yookaan fooyyee kan nutti agarsiisu maaliif dhibe? Geggeessitoonni of jaallatan maaliif heddummaatu? Cubbuu namootaaf waaqayyoon maaliif gaafachuun araara warri gaafatan eessa jiru? Maqaa amantiin haguugamee hanga yoomiitti namni walabaa? Hanga yoomiitti wal tuffannaa laaqii dhoqqee kana keessatti eenyutu waldaa kiristaanaa baasa? Daangaa fagoo irraa uummattoonni jiran hanga yoomiitti daldala turistootaa ta'anii itti dhufu? Barnoota dhabuu asiifacha adeemuu irraa eenyutu isaan baraara? Warri baratan saayinsistii, injiinara, piroofeesara, dooktara akkasumas hojii biraa irratti biyya ormaa keessatti warra kufanii ka'an maaliif as hin deebi'an jedheen gaafadha. Biyya utuu qabnu nama utuun qabnu ormi kan itti fayyadamu ta'uun keenyas dhugaadhumaan naaf hin galu. Maaliif hiyyees taanee hiyyeeyyii waan taanee wallaalota warra jedhamnee eenyutu nun haa yaadatu? Baroota dheeraaf nagaa dhabuun, waraanni,
hiyyummaan beellii hanga yoomiitti? Gaaffilee kanaan xaxamnee baroonni yommuu darban Waaqayyo akka waan haaraa gochuu danda'u abdiin qaba. Kan nama ajaa'ibu fedhii waa'ee Itoophiyaa qabuu hawwii qofaan otoo hin taane Waaqayyo raawwachuu akka danda'u keessi koo ragaanaaf ba'aa ture. Gowwaa beekaa isa waa'ee hin baasne kan waa'ee baasuu wallaalaa beekaa dadhabaa jabaa Waaqayyo gochuu akka danda'u abdii godhachuun waa'ee biyya koo Waaqa kootti ba'uuf ittan fufe jechuudhaan nama waa'ee hin baafne kan waa'ee baasuu gochuu isa danda'u Waaqayyoon abdii godhachaa akka turan dubbatu. Ijoollummaa isaaniitii eegalanii jireenya uummata Oromoo ilaaluun maaliif jechuun kan eegalan lubni bal'inaan guutummaa Itoophiyaa erga ilaalanii booda immoo gaaffii isaan Waaqayyoon gaafatan heddummachuun xumurri isaa maal ta'e laata? Bara mucummaatti hanga dullummaatti fuula Waaqayyootti gaaffiin dhiyaatee gudunfaan isaanii maal ta'e laata? Lubicha akka armaan gadiitti ibsu gaaffilee kana fakkaataniin Waaqayyoon tuman kadhadhu goota hedduu lakkaa'amanii Swiidinii yeroon ture wanti baay'ee nama ajaa'ibsu tokko na mudate. Innis manneen barnootaa ja'a utuun daawwachaa jiru daa'imman waggaa 5 mana barumsaa jiran Itoophiyaa keessatti Itoophiyaa jechuun maal jechuudha jedheen gaaffii gaafadhe. Isaanis hongee, beela, gogiinsa, doofaa kan waraana jaallattu jedhaniinaaf deebisan. Daa'imni illee hanga akkas nuun jedhanitti kan geesse maali jedheen of gaafadhe. Yeroon kadhadhu hundumaa iji koo naannoo Itoophiyaa irra naanna'a. Boochii fi ciniinsuun koo daangaa hin qabu ture. Kun hundumtuu erga ta'ee booda biyya Jarmanii tajaajilaaf affeerameen magaalota xixiqqoo 15 keessa waldoota kiristaanaa jiranii fi konfiraansii qophaa'e irra ergan tajaajilee booda guyyaa 3 boqonnaa naaf kenname. Boqonnaa koo guyyaa 2 kadhannaan dabarsuuf gara buufataa miisiyoonotaatti yookaan missionary station jedhamuun deeme. Gaaf tokko guyyaa guutuu waa'ee Itoophiyaa kadhachaa olee garuu homaa wanti adda ta'ee hin argine. Homaa wanti haaraa dhibus an kadhachuu ittuman fufe. Tuun kadhachaa jiruu halkan naannoo sa'a 9:01 gidduutti bakkan jilbeenfadheetti jirutti daawwitii televiziyoona yookaan iskiriinii kan fakkaatu na fuuldura dhaabame. Daawwiticha irratti kaartaa Itoophiyaa duriitu jira. Bara jireenya kootti mul'ataan argee hin beekneen argaa kan jiru waan hubadheef callisee ilaaluuttan fufe. Kaartichi boca biyyattii isa bara mootummaa Hayila Sillaasee fakkaata.